Gatabati boqonnaa kiti dabarsine leewwan isin gaafadhe. Nuti bareeda dabarsine si feeriyaan kee hoo. Naafi saayibni kiyyas bareedaa dabarsine. Akkas taanaan bareedaadha. Aboo kottume. Wayye. Kottu laanu raabanime. Ana banta. Kottu eesin baana. Maali boo inni harka nama tuytuuf. Ifa makota sena. Aboo maal taateeti? Ati tamaarii haaraamii fi eeggannoo godhi. Jaalala nam qabu natti miidhagaa na cinqamtee lubbuu jimmarraa qubadhaan nagaa ta'e booranaa waan deebi'uun se'uwaa ishiin qabame. Ati jaallu soodomatti beeytu garaa jalaa. Takka gabbeetiin saayibee kiyyaa dawwalaa taphadha. Jaabu si yaadee jaalatonni gartaa meeqami duuba garaa na. Hello. Saayibee kiyyaa gista akkasiin barbaadeessa jirta. Wala saayibee kiyyaa maantana kilaas irraa gabbaa jiraatee wasa jirta. Asin jira bakki duraa wal arginu san dafii kottu. Tole saayibee kiyya dhufee achumaan na eegi. Biqiltoota argachuudhaaf isa deemee dhiifama gaafachuun qaba. Kan kan beeku malee kiyya maasi dhoosuu dhugaansi jalaa daakduu sindiisu. Saayibee kiyya reefuun tana natti muffattee turtemi. Yaa saayibee kiyya rakkoon qabu dhiifama siif godheetiin jira. Saayibee kiyya bara micoon san hedduu takka naaf taate. Yaa bosila ati tamuma baanta. Miciyyoon naaf taate micoo dheertuu sanii bara hedduu takka qalbii nama fuuti. Michootaan baanta.